Akkam nagaa isin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung har'a kan ilaallu immoo akkaataa paaswoordii Facebook keessanii yoo dagattan yookaan irraanfattan deebistanii argachuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Gaaffii namoota baay'eeti gaaffiin kun. Namoonni paaswoordii Facebook isaanii hin beekne yoo Facebook isaanii log out jalaa ta'e deebisanii argachuuf rakkatu jechuudha. Har'a salphumatti akkamitti paaswoordii irraanfattan karaa argachuu dandeessaniin isin agarsiisa jechuudha. Paaswoordii Facebook keessanii argachuudhaaf karaa lamatu jira. Lammeen keessaa isin karaa isiniif ta'uu fayyadamtu jechuudha. Inni tokko kana dura Facebook keessan irratti lakkoofsa keessan galchitanii yoo jiraattan karaa lakkoofsa keessaniitiin argachuu dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan immoo emaila jechuudha. Emaila kanaan dura Facebook keessanitti fayyadamtan san fakkeenyaaf Gmail kana keessatti jechuudha yoo login ta'ee jiraate argachuu dandeessu. Yoo kun hin taane immoo paaswoordii emaila kana beekuu qabdu jechuudha. Garuu yogguu emaila keessan seentan asirratti fakkeenyaaf yogguu sarara sadiin tana tuqxan as jala irratti teessoo emaila keessanii yoo isiniif fide emailli kun immoo kan kanaan dura Facebook itti fayyadamaa turtan yoo ta'e salphumatti rakkoo tokko malee paaswoordii keessan argachuu dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya paaswoordii Facebook keessanii kan dagattan argachuudhaaf jalqaba Facebook keessan seentu jechuudha. Yoo paaswoordii Facebook keessanii dagattanii jiraattan yogguu Facebook keessan seentan bifa kanaan isiniif fiduu danda'a jechuudha. As jalatti forget password kan jettu ni jirti jechuudha. Yeroo tokkoof tuqnaa jechuudha. Itti aansuudhaan asirratti emaila keenya yookaan lakkoofsa keenya nu gaafata jechuudha. Akkuma jalqaba jenne karaa lakkoofsa keessaniitiin yookaan karaa email keessaniitiin argachuu dandeessa waan ta'eef asirratti lakkoofsa keessan yookaan emaila keessan galchitu jechuudha. Egaa emaila keenya itti guunne booda jalatti find your account kan jedhu ni jira. Isa irratti yeroo tokkoof ni tuqna. Achi booda bifa amma argaa jirtan kanaan nuuf baasa jechuudha. Jalqaba irratti maqaa keenya fi profaayilii keenya nuuf baasa jechuudha. As jalatti filannoo lama nuuf kaa'ee jira. Inni tokko confirm via SMS jedha. Inni lammaffaa immoo confirm via email jedha. Kanneen lammiin keessaa tokkoon confirm goonaaf jechuudha. Yoo lakkoofsa keessan hin barbaadan kan jalqabaa kana irratti gootanii yoo email hin barbaadan kan lammaffaa irratti gootu jechuudha. Ani amma kan hin barbaadu email waan ta'eef kan lammaffaa kana irratti godha jechuudha. Itti aansuudhaan jalatti continue kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqna. Achi booda haala kanaan nuuf fida jechuudha. Koodii nu gaafatutti jira. Koodii kana immoo emaila keenya irratti nuuf ergee jira jechuudha. Yoo isin jalqaba irratti karaa lakkoofsa keessaniin filattan lakkoofsa keessan irratti koodii isiniif erga jechuudha. Amma naaf emaila kiyya asirratti barreessee jira. Karaa emaila kiyyaatiin koodii naaf ergee jira jechuudha. Amma kallattiin wanti gochuun nurraa eegamu isa kana akkasumatti dhiifneti gara emaila keenyatti deebina jechuudha. Yogguu seenne ni haaromsinaa jechuudha yookaan refresh goona jechuudha. Xiqqoo daqiiqaa muraasa fudhachuu danda'a waan ta'eef hanga tokko eeguun dirqama ta'a jechuudha. Egaan hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan egaa xiqqoo eegnee booda jalqaba irratti koodiin Facebook irraa nuuf ergame dhufeeti jira. Isa irratti ni tuqna. Achi booda as jalatti koodii nuuf ergame yookaan baay'inni dijitii 6 ta'uu ni arganna jechuudha. Koodii kana qabneeti koppii godhanna jechuudha. Yookaan immoo as jalatti change password kan jedhu ni jira. Linkii makana tuqne password jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Garuu salphaan koodii itti matana koppii godhanne Sambooda Facebook keenya bira dhaqneeti bakka qullaa koodii nu gaafatu kana sekondii tokkoof gadi qabne paste jennaan jechuudha. Achi booda jalatti continue kan jedhu tuqna jechuudha.
Akkuma amma argaa jirtan asirratti filannoo lama nuuf fida jechuudha. Keep me logged in kan jedhuu fi log me out of other devices kan jedhu ni jira. Inni jalqabaa kun yoo bifuma amma inni jiruun continue kan jedhu kana tuqtan Facebookni keessan kun kanaan dura bakka biraatti log in tahee yoo jiraate hin cufamu akkasumatti itti fayyadamama jechuudha. Inni gadirraa kun immoo yoo isa irratti tuqtan Facebook keessan kan amma isin mobaayila kana irratti fayyadamuuf deemtan malee mobaayila biraa irra log out taheeti bahaa jechuudha. Kanaaf anis isa gadii kana yoo filattan isin gorsa jechuudha. Achi booda continue kan jedhu kana tuqna. Itti aansuudhaan bakka paaswoordii haaraya itti barreeffannu nuuf fida jechuudha. Asirratti paaswoordii kana booda hin daganne filanneeti barreeffanna jechuudha. Egaan achi booda bifa amma argaa jirtan kanaan isinis paaswoordii keessan eega barreessitanii xumurtanii booda continue kan jedhu tuqtu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya achi booda xumurameeti jira jechuudha. Rakkoo tokko malee Facebook keenya itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Barnoonni keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Akka irra fayyadamtanis abdiin qaba. Viidiyoon tunis namoota paaswoordii Facebook keenya daganne jedhaniif deebii gahaa waan ta'uuf isinis share gootanii hiriyoota keessan akka dhaqqabsiiftan kabajaan isin gaafadha. Akkasuma channel Oromoo Samsung subscribe godha. Mallattoo beeksistuu tanallee banaadha. Akkasuma barnoonni dabalataa akkasiniif dhihaatuuf like share godhaan isiniin jedha. Nagayaan tura galatooma.